Amaloota qophii qormaataatiif si gargaaran ja'a. Yeroon kun yeroo barattootni baay'een qormaatatti dhufaa jiruuf haala garaagaraatiin qo'achaatti jiranidha. Baay'een isaanii maloota amala sammuu keenyaa giddugaleessa godhateen waan hin dubbifneef baay'ee dhama'anis haga dhamaatii isaanii bu'aarraan argatan. Mi'aarraaf wantoota bu'a qabeessummaa keessan dabalan ja'asniif dhiyeessu. Tokko sagantaa qayyabannaa qabaadhu. Yeroo sagantaa qo'annaa qabaannu yeroo qormaata nu hafee fi dandeettii dubbisuu keenya giddugaleessa gochuudhaan sagantaa godhachuu qabna. Sagantaan keenya yeroo hundumaa kaayyoo galmaan ga'uu qabu kan qabaate ta'uu qaba. Fakkeenyaaf keemistirii keessaa dubbii ijoo isa kamiin qayyabachuu qaba, isa kamiin hubachuu qaba, yaada jedhu of keessaa qabaachuu qaba. Yeroo hundumaa sagantaa keenya keessa wantoota hubannaa isaanii qabnu galchuun nurra hin jiraatu. Waan silumaa beeknu waan hubanne dubbisuudhaan yeroo keenya gubuun nurra hin jiraatu. Kanaaf kan hubanneef, kan beeknuuf, kan dubbisuun nurra hin jiraanne akkasumas kan dubbisuun nurra jiraatu adda baasuudhaaf yeroo fudhachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. 2. Guyyaa keessaa yeroo anniisaa olaanaa dammaqina olaanaatti qabu ilaaliitii qayyabadhu. Galgalan eegin. 3. Wantoota qalbii kee harkisan ofirraa fageessi. Yeroo qo'annaa keetiitti minjaala keetirraa kan amma dubbisuuf qo'achuudhaaf ittiin qophoofne sagantaa keessa kan hin jirre kitaabota garaagaraa dabtaroota garaagaraa si bira jiran of duraa kaasi. Qalbii si'atu waan ta'eef bilbila keessa cufiitii kutaatti qayyabachaa jirturraa ala kaa'i. Yeroo si'anatti xiyyeeffannoo namaa jeequudhaan kan bilbila ga'u hin jiru waan ta'eef. 4. Qo'annaa kee bakka baay'eetti hiri. Haala tokkotti qo'annaaf teessutti daqiiqaa 25 haga 45 olii hin qayyabatin. Sammuun namaa al tokkotti xiyyeeffannoo ammanaa ol qabaachuu hin danda'u waan ta'eef daqiiqaa 25 haga 45 erga dubbistee booda boqonnaa daqiiqaa 5 haga 10 hin caalle fudhadhu. 5. Yeroo boqonnaa daqiiqaa 5 haga 10 fudhattutti tasuma gara sooshaal miidiyaan dhaqin xiyyeeffannoo kee facaasu waan ta'eef yeroo kanatti wantoota dammaqina sammuu keetti dabalan gochuudha kan sirraa eegamu. Fakkeenyaaf muuziqaa dhaggeeffachuu, sochii qaamaa kanneen akka lukaan deemuu, utaaluu yookaan shubbisuu garaagaraa gochuun bashannanaafis dammaqina sammuu keetiifis si gargaaru. 6. Yeroo sooshaal miidiyaa itti ilaaltu ofii kenni. Wantoota kana sammuu kee dhowwitee, ukkaamsitee, qayyabannaa kee yookaan dubbisa kee itti fufuun waatu na darbaa jira laata? Sooshaal miidiyaa irratti maaltu dubbatamaa jira laata? Yaada jedhuun qalbii kee hiruu danda'a waan ta'eef yeroo dhaabbata sooshaal miidiyaa feesbuukii, yuutuubii yookaan tiiktookii iskroolitti gootu ofii kenni. Erga qayyabannaa kee yeroo qo'annaa kee daqiiqaa 25 haga 45 itti qooddee haala kanaan al 3-4 qayyabattee booda yeroo sa'aatii tokkoof walakkaan caalle boqonnaa fudhadhu. Yeroo kana keessatti haga daqiiqaa 20 sooshaal miidiyaa iskrool gochuudhaaf yoo filatte kanneen hafan soorataaf aara galfiidhaaf itti fayyadamuun baay'ee bu'a qabeessa. Har'aaf kanumaan qabadde waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yoo isin gargaara ta'e ittiin fufa.